nama laalaniin baay'eedha. Kaameraa baay'eedhaan namni nama laala. Karaa baay'een nama laala. Isa ammalleen akka uffata adiiti amma warri aangorra jiru kuni wanni isaan hojjetan kulliin uffata adii xiqquma takka dachiin malle keessa yoo deeme wanni gurraachi xiqqoo takka irratti buute bakka fagoo irraa mul'atti. Warra akkasitti nama laalu jira yeroo ammaa kana keessatti obsanii wanni biralleen argamulleen hojjetuun barbaachisaadha. Amma namni yeroo kana warri amma kunummaanuyyu shiraani malee rakkoo ummanni naannoo walii jiraatu walitti bu'eemi kun hundi isaatu shira maalifi ijjannoo isaanii laallaa waan isaan godhan yoo isaan ummata kana dhaqanii fixan waan ofii jalqaban jechuu iyyuu durumaan wanni jennu sirrii nu tahe yeroo ammaa kana waan akkasiitu jira akkaataa amma biyyi tokko biyya arabaa fa'aa ittiin wal balleessu shira adda addaa kana walitti xaxanii eegas yoo namichi sun olaantummaa seeraa mirkaneessa jedhee warri irra jiru ka'e mirga namummaan eegu jedhanitti booda immoo duubarraan itti hiyyeessaa bira dhufa iyyan kaanitti iyyan odoo akkana godhan biyyoonni hedduun bu'aa dhabdee galaafatamtee amma nageenyi keessatti dhabame jechuudha. Kanaaf ummanni aadaan akkanaa kun aadaan obsaa aadaan nama biroo jaalatu aadaan nama biroo kabajuu warri aadaa akkasii qabu gahee guddaa taphata jechuudha. Kun nama nagaa biyya sanitti buusuu keessatti namni yeroo miidhamee harka hin deeffatin abbaa miidhe santu qaanfata. Aadama namummaatitti namni tokko yoo namarraa bahee bineensa yookaan immoo waan naman ta'een alatti yoo miidhaa sirraan gahee ati jalaa obsite akka inni deebisu sanitti deebisu yoo didde in qaanfata ofitti. Namni kun mana jalaa cal'ise inni na ol ta'uu mala humnatti waan barbaade na godhuu mala inni maa obse jedhee si jalaa obsutu mala jechuudha. Nama tokko ka qalbii yookaan immoo onnee namummaa dhiisee onnee akka bineensotaa qabu yoo ta'een alatti warra namoonni hedduun obsa keetiif si kabajan jechuudha. Warra naman kabajne san immoo warra obsallee hin beekne warra kabajaa namallee hin beekne san immoo seerri akka beeku godhuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu seerri wanni tumamee fi namni homa fedhe hojjetee waan saniin itti milkaa'ee ka obse jalaa obsee dubbiin achitti geeffamte jechaa miti. Ka obse sun illee obsee ka waa balleesse sun garuu hin dhiifamu adabbii argatuu qaba akkanatti hin dhiifamu.